hard to teach. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube qartuutichi akkuma beekamu guyyaa har'aas tippii ajaa'ibaa tokko qabadhee isin dhufee jira. Tippichis akkaataa wallpaper bilbila keessanii live akkaataa itti godhattanii kan isinitti mul'isu ta'a jechaadha. Wallpaper bilbila keessanii live adda addaatiin bareechifachuuf TikTok irra seenuu isin gaafata. TikTok erga seenne jalqaba gara TikTok bilbila keessa irra jiru ni galtu jechaadha. As bira TikTok hin jira. TikTok keessa ni seenna jechaadha. TikTok erga seenne የሚያማምሩ ላይቭ ቪዲዮ ዋልፔፐሮች እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ ላሳያችሁ። በመጀመሪያ TikTok erga seenne booddee search godhuu dandeenya. Fakkeenyaaf asirra seenna iddoo kana bira jechaadha. Iddoo search jettu taanee tunna. Iddoo search erga tunnee booddee iddoo search jettu tunna jechaadha. Iddoo search jettu erga tunnee booddee asitti iddoo kanatti jechaadha. Iddoo kanatti ni barreessina jechaa ni qubeessina. Fakkeenyaaf ana qubeessuuti akkasii mul'atu jechaadha. Manchester United wallpaper jettanii qubeessuu dandeessanii. Wallpaper asii akkana kun akka mul'atu kana naa fida jechaadha. Isa kanarra yeroo tokko search ni goosna jechaadha. Sararumneeti akkaan nu fida jechaadha. Wallpaper Manchester kan ta'e kan nu fida jechaadha. Isin ka barbaadan filattanii fi fakkeenyaaf ana sirraa tuquuti. Isa kana argaa jirtu. Isa kana wallpaper godhachuu barbaada yoo ta'ee fi as bira iddoo tanani tuqaa iddoo tanani tuqaa iddoo share tana jechaadha. Iddoo share tana takka ni tuttu erga tuttanii as bira achi deemtu jechaadha. As bira deemtu set as wallpaper ta'etu tunu jirtu jechaadha. Iddoon tunu jechaadha. Set as wallpaper iddoo tanarra click ni goona jechaadha. Erga click goone as bira set as wallpaper ta'etu nu dhufti. Isirra click ni goona. Erga isirra click goone ammas iddoon set as wallpaper ta'etu akkuma argitan kan itti dhufti. Isirra ni tunna jechaadha. As biratti ammoo lama nu fidee jira. Asirratti akkuma home paper kan jedhudha inni jalqaba. Isa lamaffaadha home paper in the look home screen in the look screen ni tunna jechaadha. Isirra erga tunne search gochuun jalqaba jecha akkanatti. Search godhuun malee amma guutumatti wallpaper keenya live ta'ee jira jechaadha. Isa duuba deebi'uu ilaaluu dandeenya. Kun akkuma argitan kanatti jechaadha. Akka argitan kanatti wallpaper bilbila keessanii bifa liveetiin arguu dandeessu jechaadha. Kanaaf tippii akka bareedoo hedduu argachuudhaaf chaanala keenya YouTube chaanala keenya qartuutii subscribe akka gootan isin affeera. Oolmaa gaarii qabaadhaa. Ciao.